Ay, anto sulitin jira bariyaw. Ilmoon ulfitan. Ilmoon dilla hadu fotu adullu ifa kana nura dabsa. Jette? Maal ummati ala kallo taati. Ummati miti wal, ummati Akka ummati miti. Ala kallo jiru. Uduani fincaani jararraa dhiqxee na guddistee odoo fi nyaatiin na nyaachistee sa'aasiitii fi hamartii Bishaan seentee jirtu konkolaataan isa abbaa sadii seene. Innaaf si addaan nu abaasu rabbiin akka ilmaan kee isaa rabbiin si haa deebisu. Nanataa miti caluu si haa godhu yoo fedhe. Ati akkanaa baatatti qabri masa si haa saamu yoo fedhe. ilmi namaa adeema hundi rakkoo akka xiyyaata nama qabaa jiru. Xiyyatumta namaan addaati bara. Lafee laagaa danqarteen attaate. Hojii maaliin hojjedha? Gama kanaan haadhatii. Gama kanaan haadha mana kiyyaati. Yoon haadhatii yakaniin miidhu taates mee maal naan jaan namni asiinis bultiitii mee rakkoo nan keessa jiru mee malli na dhibee maaluma mee akkamittiin adda baasame haati xiyyaanaa xiqqaa akkasitti udu'anii fincaanii jararraa dhiqxee na guddistee odoo fi nyaatiin na nyaachistee sa'aasiitii fi hamartiisii dahabasii hunda gurgurtee na barsiiftee arraan tana deebi'ee way anuu waa namaa miti. Oyi, kam. Akkam shaayii fi fakkaattuu ganamaan kanaa sii ta'e. Naati akka ajaa'ibaatti. Dhugaafate. Dhuguma kiyyaan bara. Yoo takkaa waan naaf hin ta'in daliilee beektaati. Dhugaafate. Dhuguma kiyyaan bara. Garuu jireenya keenya kana sa'aatii kun gizan akkanas ilaalu akka waan ilmoo dhaluu kana yaadan qabdusa. Hayi, yaa abichiti maali? Ilmoo atummaan dhaluu feenaan akkamittiin dhaluu yaaduu keessaan qabne. Dhugaadhaa sila. Fooni waan nama gaafatanii miti warra. Takkaa waa'ee kanaa waliin mari'annee beenu jeetiin barara firraa suma gaafadhuu jeessisu sodaachaa fi si gaafadhe. Takkaa waliin mari'annee haasawaa keessattis illee wasii haasawaa hin dhageenya beeku. Fooni bar waan wal sodaatanii fi waan wal qaanfataniif takka illee hin qabu. Maaliif taanaan jaarsa jaartiin takka yeroo walii dhufan jalqabni xiyyeeffannaan isaanii ilmoo walfachuudhaaf. Keessaniifuu ammas dabalata ilmoo natti naaf dhaltu dhiiga kiyya ilmoo kiyya waan ta'eef ilmoo keenya waan ta'eef akkamittiin hin jaalanne. Akkana innaan akkanatti hedduu na jajjabeessa fa'a. Akkana innaan arrarraa eegallee karaa ilmoochi yaannaa jechuudha. Okkonoomii keenyaaf yoo hunda keenyaaf karaa ilmoo akka deebisuu yaada itti godhigaanis itti yaada. Okay, tana taanaan waan bareedaadha. Anis amman tana karaa dalagaatiin deemuu barbaada. Egaa jecha kana waan hin dubbaddeef habibii fi akka natti illee naarinii faxarriin irra sii godhe akkamiin mi'aayee sii tolee jira. Faxarri ati naa gootu bari yoomiyyuu taanaan faxara bareedaadha bara takkaa osoo nan gammachiisinna. Osoo harka keessan keenya shurufkaan isaan addaa gizeeti matuban keessan naaf taleetu. Akkas taanaa wallaa yaada gaariidha galatoomin sinjaa. Nanni kan badanii sinjaa amma dalagaadhaafis jarjara anis karaa dalagaatiin deemaa. Ergaan illee narra geelatii takka biraan dhaquu deemaa gadiin ba'u deema. Duras geesseetiin eegas boodaanis waan takka tottolchee manas firraa tottolchee mana ribaatis firraa tottolchee akkasitti geelatii takka bira deema haigaasii. Okay, ya geelatii bira deemuu barbaadnaan daftee akka mana deebitu galgala dhufee waa iddoo hojjaa sun. Homaa rakkoo qabu. Kalas deemeetiin jiraayee. Daabbuu gaasiin gaggeessa. Deemuuf deemtaanni? Daabbuu hamaa deemsiin.
Tottolcheetiin akkanatti akka An tolteetiin jira bariyaa. maal tottoltee jirta? Harkuma keetiin naga qabachuu taa'e malee. Lakkii sana sun ta'e huccuun ta'e waan adii qabdi gisee amma kana gabbaate jaartii isaa tanuma akka bijaanii mana keessa ala akka nama matanii fadhu dhalaan waan ta'e. Silattuu namni waan namaan jiru hunduu Jiraame akkana tottolfadhuuti. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Onneen koo qulqulluun har'a si jaalataa balbala isaa banee taa'e si eegataa jiru natti hin tolle yoomuma na dhuftaa. Sapiraasiin si qaba bargaa wayii dhageesse. Surprise maali? Waan hin argin waan addaa gisee gabboo deemu kan agarsiiseen ta'a. Gisee ol mana alaa ol dhufu surprise nama agarsiisa. Innaan ati gisee gabboo deemu surprise nama agarsiista. Waaw surprise Amma addaa. Anti iyyatan isaaniitiin addammoo giseen fi gabbootiin deemuun sapiraasii namaaf kan dhageesse. Surprise maali nama agarsiisa. Hanqaan akkatti onnee lafa buufi. Biddeen jaalalaa narraan dhabne narratti qabsiistee eenyu qabaa jettee eenyu qabaa jettee olootii kopha konaa dhiftee baadiin kee baay'atee. Wanni isaa kanaan dabalataan jechoota isaa mi'aawaa uumadha isaa afaan isaa keessaa bahu kanaaf hin sirraatamuufi giseen akkana jeen hayaa deemu giseen geeletii waan dhaga jeen hayaa deemu malee wanta kan jiru wayii nama gaarii kana yoomillee ni narkadha jee yaadu garuu ammaan tana mee keetiin mana kiibaa kanaas firaatolchee geelee kiibla deemu isaanis furtee jirti. Hawwiinti egaa wanniin galgala gisee rafuu yeroo hunda akkana ammadhee rafuuf hawwiin kiyya ilmoo kana argachuuf inshaallah yaa rabbi naa kan nigaa akkumaan hawwee kana naa godhe yaa rabbi. Naataa egaa nunuyyee galuu nun biroo sii dubbisee si dhungadhu nunuyyee si dhungadhu wayii nunuun biyyatiin na jalaan dubbatu amma silaa nufni dhugaa taatee laa ni hokkofalti amma calimettee ni haala si dhungadhu si dhungadhee kun jirama. Amma silaa nama taate hokkofaltee turte akka nama walitti sun taate. Halo. Daga Fatumi wazzala jirati untuk Kristina lagi. Hai. Bisa. Ya. Dah. Iya, mana? Mati itu ni saya nego mati. Dalagan ni kami. Meeshaan walii gurguruu qabnu nuti. Meeshaan isa hunda qopheessitee jira. Meeshaan seentee jirti konkolaataan isa abbaa sadii seene. Akkasii. Akkasii. Istaanaan waliin duruu xumuramtee jirti. Waraqaa kana firramteeti karaa jibbaa galchitee. Okay. Isaanis keessa jirti meeshaa keetiin jiru.
ajaa'ibaatiin argee dhufee miidhama ajaa'ibaatis ummaa arrakkan oofaa irra babaase firoomsaan haa dhufu warra haati isaa akkatti jirtu hin agarre inni addaati uummanni haadha kuusasanii arra firoomsaan haa dhufu haati isaa akkatti jirtu hin agarre inni hojii tana hunda ganaadha dagaa aanumaa dhufu akkatti qaf godhu jirtu san maaluma taatee namtittiin akkatti iyyitiin rabbiin akkanumatti irra na dhaabe silaan dhaquu baaddee kana hunda ho'iin harka aanaa dhufu. Seeni dhuftee? Dhufe walaa. Wacce taasise? Nagaa. Ayyee daftee deemtee geeletii bira oreeti moo? Geeletii bira dhaqeetiin dhufee. Maaltu hareetu? Geeletii bira dhaqee achumaan ummaateeti goree har'a. Nagee qabdi duuba ummaati. Ummaatee bira dhaqee har'a buutii addaatiin harkee dhufee. Maali maaltu jaartiin obboleessa keetti san tarmaa akka bisa tarabbiin musiibaa irraa san duraanis haasan duraanis amallisii akkasumaati garuu uummatii jentu kuniin jeenama duraas obboleessa keetti meetiin jira. Na dhagee waan takkaan siima. Isii akkanatti ummaateetiin lallabu jirtu tanaan rabbiin akkanu suuta ulaa banaa rabbiin adiisee uluma banaa suuta jee akkasitti ol seenu. Kisatti ol seenu akkana godhu jirti ummaateedha. Hin jiru inni noo? Namta akka hin jiru namta kana agarre isiin inumaadhaan wanni fi ummaan ta'e yaamtuchitti lallabdu intarneeta baalan kanaa fi kanarra naatee silkii malee ummaati yoo? Takkaan dhageessu. Michiyoon. Bilbilteen ittiin himtu chumaaniin dhaqee fuudhaa akkas taanaan nuqaas hamaan tana fineeru na khalaas. Mana dhabneeti nuti. Ati amma dalagaa irraa dhufteeti ammas dabika dalagaa siimee oowwa biroo si kaasa. Khalaas amma deemnaayee nuti mana dhabneeti miti bara. Akkana godhu jirtiin anarra inuma geeleetii bira dhaqee sinjuu waan takkaas bikka takkaas dhaqee hinjuu inuma aareetiin dhufe sukkoraan dhaqeetiin dhufe waan. Akkasiin ummaa ta'ee dhukkuba ummaan ta'e qufaatii ummaan ta'e jiruu rabbiin qabdu laal silaa agarteeni atu kanan jettu dhayiteeti si laattu ganamu. Ati ganamuu dhayitee laattu ummaa ta'e. Ofii dadhabee sanitti yaadateen jedhifne. Ammoo inni goorota akka leenu jirtu ni beektaa? Duraanis as finnaa inni naafetti walii gallee jira miti? Inni ta'uu fuudhee dhufnaati. Mana akkamaatti ni geeffannaa ni fida lamas as finnaa saniif ammaan tana. Dadhabeetiin dhufeessi kana gubbaan naa himtee miti deemneetiin maatiin ni fudhanna. Dhageessaa? Manatti ni eegan deemeetiin ammaan tana fitee dhufa ammaa. Dhageessee? Ummaa fitee dhufa? Ammaan fitee dhufee. Lakkii na dhagee. Amma dalagaa irraa dhuftee gaamataan na oobisiin ammas. Duuba maaliin godhame amma? Osoo ummaan tiyya jira kan jirtutti nas ta'an? Amma na dhageeffattamu nan dhageeffatu tokkitti mataa naa siin dhageeffadha maali? Na dhageeffadhu ummaan ta'e dhukkubu jira siin deeme anaan ta'e dhayitee laaltee dhufte amma tas gabbaayitti firraa arraa osoo hin ta'in boru deeme. Galgaluma irraan tanaa kanaa hookin bulchitu akkasii cinqamu jirtu siin. Kanas tas gabbaayi siin deeme hokkama tas gabbaayitti boru ganama wajji deemnee finnee dhufte qalbii takkaan amma mushoo akka ati dawwaqtee waan biroo haasoftuuf siin nutti hin jiru. Akka ati tas gabbooyitee ani yaada kanarra wal mari'annee deemnee halli takkaan finnuuf jee malee akkanumatti gigii jechaa dhayitee akkana akkana ta'e dubbii biroo. Yaa titiya. Waan kana maa guyyoo daddarbitee hirriba nama taa'u maal ta'e? Wanni bar waan kana kan ol daddarbee akkanatti wanni itti tattaafadhuuf maaliif ni fayyada?
Akkaan kaanii beeytaanii kan hodhalu faduu sakkaa waan tokko ni jiraan sanii fi waan birootii. Ilmoo bara hindalu siin jenne bara ilmoo ni dhallaan siin. Anta fi argachuudhaan fararee bika kana keessatti gizee riyoonni fi ilmoo qaban keessa. Ilmoo feenaan bara ilmoo rabbii nuu kan naannoo sababa mataa naaf godhe. Ilmoo ni dhufeetan? Ilmoo ni dhalla haa duruu kottu adallu ifaa kana nurraa dhabsa. Jettee? Kukul kulun Hai mati semua berduru ni pada jadi terfe exam mana sani ndufe kai tapi mana sani Lafa naik rampati orang tanah ini lelah ni gaya ini. tapi foto hoga mati ga ture gana mana kede buje kuno na ture aman tuh aja mal khatur te mal tate so Yalla khay kamu ni anak kelas. miaska Kopian tidak kuat jadi. kofian te ti se chu pa jetti fro Yurunatin tolle yomana lufta umat saya lera bener natin fidini mana lever rahat ayah daddabe tinjir daddabe woi daddabe mana daddabe umat Selawan terkaya kabarnya ya sebenarnya kali jatuh lewat enggak dua sanifu ada rumah sih amatan ya dulati ya saya kafna gote na disi sinje mali sata tarrawtu tanais يا جارتين مخيا يو أخي هذا ربنا في سيادنا أباس ربنا أخي المال كيف ربنا سيادي nana barin dulati nana barin amma statu galata khija labdiyati ati abar sakhiya apnuste mala abar sina abar mal kanni mana abarta baru dan kadin sijala gure sirra dafa jirabar akamin na abarta سنون ده غلط أنا برا ربدي جرت ربي برا اللي ربدي جرت rabbi biranin kaba ilmana ma biranin kamne bale amma me kan baka cistuti wa me gogade udan bican jara kasu jira ha rangala tadabe rangala tadabe mata biditi chalu si ha galu yo bede atakana batati abri ka si ha za yo bede ilmai to ta si har ka tisuna kamla mal chomedi hi ilmon jena azatu Saula mambani. Segan tiula mambani. Mana nak kena jadi? Hai. tiga hai ada kata Malu mati ada kalau tadi. mati jiwa umaje Akak mati mati. cis khasa Ada kuda orang tu tu. malin cis Dia tu rumah, dia rasa jadi rumah. Kau kau pergi merah mana? akam Kau tu kau pergi jimi awal isi. Ada kita nak rasain. akam birasta akam Kau pergi memang. Me esok tu sana. kan jobs mati akam Oh boleh sekali ada tiada video tu. woi mana iduma Bona tiada video tiada nak ni kau tu mak. ala kan ni me wasdem ali oksana sen Me kau mati. Dia kau pergi situ video juga mati. يلا بدو خي. أنا أعرف يا المهورة بدو Ya kau kau opsa mukai. ana kam si aku tinjuru ayan Woi umma mela kakak imam koroni tahu imam koroni so gede. Abon udah ada sah kakak ni ada fikir gol mela mi. umma Umma ji si mela dua nulu cerita ni. Assalamualaikum. si aku tinjuru Malu saja mela. Awak opsa. Dan umma bubar apa tu bubar berjawab tu tolong jadi. Nyari tak? si aku tinjuru Ya opsa. umma Opsa tu me opsa boleh sini butuh ada. Me umma tu gizi kita tak sini kami opsa. Maaf tadi aku sare ya punya jarting tu ya saat tu kau mesti baru video. Cuba orang man koroni aji ni kena. adi suruhan billu kenapa Iya, sini mi ya semua ni. Me opsa atin pun nama di. Me ada film ni kami kena ya kisah. Me sana sare dah me ada tekam me tekam ada film ni ada tekam me. Me atin pun me arka kami. Ha gubara peti milam gubara dah peti terlalu jadi. Itlan labdo no gana man khati kau Gana man punyani nyata di kita kata me kan buhi rahati jadi. Buhi ka punyani ni. Me ha operation kan hati itu. Ni operation udah udah hadir atu jenne ti. Wal mare ni dua nu sibra ni. Ni ada du ko so jadi tu.
Yoo atis wannan taane mee akka eenyutu isina jiraachisuu danda'e? Dhugaadha. Amma dila kana hunda akkami dhugaadhaan? Jaartiin tiyyaa sana isiinis bar guyyuu gootee fi waa hunda gootee fi si tajaajilu jira. Ati maaliif lolta? Maaliif qophaatu? Hojii taa'ee beekte kana tolfatee gisee deemu. Namoonni taa'ee deema. Ati maa akka nama gaarii akka nama Bos halas. Dhageessanii. Ni dhageenyaa. Balasafiya. Ani sin jaaladha. Garuu ammoo waa hunda hunnoo jaartiin tiyya sa'asaa gootee fi haadha teenya tajaajiluu jirti. Haa taatuuti gartee anis dandee isiin haati teenya na qofaaf miti haadha isiniifis haadhaami. Mee fuudhaa deemaan isinis laalaa tara takkame. Akkasi? Fudhadhaa deemaan. Anuu fudhachumaaf hin dhufe. Amma isin waliin lolin aayaa. Fudhadhaa deemaan. Hai asii darbu hai lafa. Mana isin keessa galtuuf uuma isin meeqa? Mee kan warra nurraa eegaa. Nyaata keessanii soodhaati isinummaa waliif gurshaadha. Dawaa maalitti goota? Aboo dawaa maalitti gootee? Haaris binaa hunda hojii. Hunda haaressi haaromsina. Hunda taasi baasne. Wal. Danda'u. Ganda akkasii ganduma ajaa'ibaati hoo. Obboleessaan kabajee ganama hin qeesne dhiyaadhaan. Keessi mee. Tolfadhu isaa haa. Tolfadhee bari'aa ilmoo koo. Tolfadhu gaamma. Tolfadhee ammaati. Ursi qitaa. Wallaahi. Laala gartaa mee kai maali? Takkaa bakka nagaa raffisanii beekan. Wanni sirrii raffisu jiran simtoorra. Firaasha du'aa san jala kaayanii raffisu jiran. Fi ammas dawaa isiillee seeraan kan ofitti hin jiraniif. Dhukkubni haala kanatti jabaachaa deemu waan ta'eef eegii waa hunda dawaa isii ganamaas galgalaas kannii fi fuudhitii waan dhuguuf kanaas mana siree geessi achumaan raffisii dalageessi. Taa'uun dandeessu laalamee isin gartaame. Akkasii yoo waan oguutti kan kanaas fitee. Dhaggee ammaa. Mankorooniidhaan garaa daaraa godhaniiti keema nyaataas ni goota. ilmoodhatu yaa bu'aa hoo ilma kiyya tan nama fuudhee bar ilma kiyya kaan sanitti hireen jallatti malee kun nama fuudhe yaa bu'aa amma toftee yaan talatoo liqimsi daa'imni yaasi yeroo siis waan qabdu dhuguufa liqimsi hundaa sotama
Ayyoo fayyaadee aan tolatu. Maalis si fidamma waan biroo waan feetu guutuu natti himadhu. Ammaan kana eegaan dawaa kana dhuge. Numaan ciisa. Ammaa fayyaan na agarta. Mee firoomsaan fayyeessee rakkoo tokko osoo hin fin rafne dawaa kun fayyadamee nama rakkisaa rakkoo akka dhiisu. Yaamne. Naayyee ni yaama. Harkaa yaabu. Mana gamasii jira. Mana gamasii irraa yaama. Ayyee. Tee firoo kiyya. Ummaa dhufne wallahi. Wayii intala tana numa harkatte. Dawaa dhugdee miti? Dawaa dhugee. Hayyee uffata fayyadattee miti? Uffataas qayyaradde wayii jaartiin tee numa jaartii yaa firoomsaa kiyya. Akkasii mimmaa. Isii tana numa harkatte irraan hangaan addunyaa tana jiru. Duraanis bari siin fidi naan jettiin haala jirti waraanaan. Obboleessa kiyya guddaadha san jeetiin isa birti ummaan haati nama nurra guddaatti biraan toltii jeetumaan achi dhiise malee galgalaa ganama kayni itti tunan akkana na dhaabu jirti anumaatu bakka afiraa jee ummaan teenya nagaan taa'u jirti. Nyaattee dhuguu jirti jeeni ittiin jira malee qalee akkuma carraa kaatee hunoo ishee bira dhaqeetiin bara akkana atee natti himte jechuudha waan ati keessa jirtu. Malee ani achitti obboleessa kiyya guddaadha jeeti malee ani isiitu amala isiitiin beekaan achis dhiisaan isaaf jeetiin achis dhiisa malee. Anis bara obboleessa kee guddaadha walitti si nammeessu hamtuun irra jiru sin ibsadhu jeetu. Sanii miti haati uumaa jaartii isaatti dubbachuu qaba sirraa. Maali inni dalagaa dhijee ganamaa galgala fiiguu malee waan takka si quban qabu jechuudha. Isii waanuma feeti nyaataa fi dhugaatiin kan jechuudha. Inni waa badiin qabu isumaatu intala hamtuudhaati. Gisuma dalagaa irraa galee ol goree sin ilaalaa sirri. Ilaalaa dhiisii tasaa. Awo dhiisii yaa maatii maquma hayyee silaa akka wal lolletteetuma haasoo fiddee kanuma nama bira keessa malee silaalu niin beekaani. Jaartii isaa iddoo fuula dura ta'a. Amma dhiisi khalaas amma taa kutte taaftee irra guddoodha. Taaftee irra guddoodha taa'amma booda ummaa ta'e ni fayyifatte ummaa ta'e bira ta'isa khalaas. Yaaddeen firoo kiyya dhiisi dabarte. Ummaa maali yaadde? Dabarte tiimi kaamee. Ittiin himu jira barta kutte galaanni haa fuudhu. Silaa Taaftee irra guddoodha. Maatii miti dhiisiin gaddiin rabbii jira. Dabarte galaanni haa fuudhu obboleessa keetiin na godhe hambina hin goone ilma kiyya umaa takka rakkoon qabu. Ammaan tana isin laal. Isin lamaan kan amma ilmuma keessan faarku isin tana hundarra dabarre hamtuunis kutte kunoo jaartiis laalta kunoo birillee fakkaatti maashaa Allah rabbi jahamtuu irraa qabu hireensi toltee jirti. Amalli siitoo yaa amma. Amalli siitis bar akkuma akkuma gubbaan sii bareedu keessis illee bareeda xaliila namaati miciyyoon. Tana isuma daran. Hiree rabbis tolchitu midda tolti. Ati malaan haala sagaleen xiyyaa jijjiiramtee gartaa qofaan sana hundarraa dhaabbate haala fayyaa ta'e gara bishaanii fi bara nyaata laal bishaan bareedaa yoo dhugdee nyaata bareedaa nyaatte sagalees akkasuma gurrillee wanni hundi si dhageessa. Akkasii yaa ilma kiyya tunta mijjaa tolti tunta fayyaa xiyyaas fiduu teessu amma isin ilmaan oofee fa'aa arkee osoo ni finanis umrii hangana rabbiin na hambisi kan ilmaan keessan arkeetiin isinirraa gammaduu fedha dubbii ilmaa kanaas itti yaada ilma keessan kan hin taphachiisee ol fuudhu umrii xiyya tanaan naa idaa malaa giseen. Isin lamaan laan rabbi warra umrii hojii fidu isin haa godhu. Jabeeffadha. Anis hanqa isin hojjiirtan umriin teeri dheeratti. Rabbi warra hojii bulee ilmoo fi akkuma haa hojjetu. Rabbi isaa fayyisee haa uumaa. Aamin rabbi umrii isin haa dheeressu. Aamin.